ولله قبام تكسر يقوم بسنة خبجا في جال الله نرجع فدا. أنيس مكان خيار إيمان شافيتي بردو مجالا سنة بردو من بالنوتا شيخ بكري سبلو كان بيك ثلاثة واسدي بيكان نمغوتي تكا بيكت دياتشو لما سينا قراتشو سيديك دبساني هباتشو واسدي التنبوني بردبو دنديسا تكا كبيني كبدون التين همبوني كبو دنديسا بيكم سكبدون همبوني بردنا دوتا فيا كبدون همبوني فيا أبو دنديسا واسدي هو اللالي تكو ايسا كديمتو لما مالي فكديمتو سيدي مالي نكديمتو واسدي ولين دولتي جاللي قمت وليد المهم هذا وليد بيه بنسمى وليد بيه بنسمى وليد قالوا توبة ورا منا برنوتا شيب بكري سبلو خنا بؤوريسي دالوني أورومو كتي براتو خانقو دا خيسا دبرتين أورومو دا أقما قبسو أورومو خيستي سينا قلميستي isinis arabiyya yaman keessatti seenaa addaa hojjettee dhaloota oromoodhaatiif lafa keesse daawwattoota hordoftoota keenya qophiin keenya ammaas akkuma itti fufetti jira nu faana turan afeerraa keenya ammaas gama shamarrantiin deebi'a mee ati hoo waa'ee mana barnootaa Sheek Bakrii Sabaloorraa wanni ati beektu hoo ni jira galatoomii manni barnootaa kun wallaahi haalaan illee gargaare ijoollee daa'imman keenya yeroo gisee nuti dalagaa deemnu mana itti cufnee deemna ijoolleedha wajji waliin harkanii hatta barnoota irra hin jirrelleen akka waan ifatti beeti ijoolleen teenya barnoota kana harkachuudhaaf namaa wajjiin illee wal agartee daa'immanii wajji wal agartee biyya kana ni beeytanii torba baatii farraa guyyaa tokko ijoollee wal agartee saniifuu haalaan itti gammannee jirra nuuf bareedaadha oduu kanarra nu guddate feena dhugatti waan ajaa'ibaa qabte dhugaadha wanni midhaan daa'imman irra gahaa takkaahoo mana keessatti itti cufanii deemuun kun hedduu mul'ata kan ammoo lammataa kanatti odoo guddateef komunitii oromoodhaa tan biyya magaalaa sanaa jirtu deeggarsa lama toho akka godhan ni gaafatanii guddina mana barnootaa kanaa fi hawaasni oromoodhaa kan magaalaa kana keessa jiru namu wanni kun nama hunda laallatu. Dhimmi kun ni feenaa namu ilmaan barsiifachuudhaaf ni fedha ilmaan biyya tanaa namu akkuma beekutti bas akkuma horii biyya takka biyya biroo irraa dhufe horii biyya kaan hin beeyneeti saniifuu kunis asii koominitii sun daa'ima geessuufis ni beektan biyya tana haawwan fagoo deemanii dalagan ganama deemanii galgala galan daa'imman asiichi geessuufis koominitiin tun bikka fagoo jirti warri ilmaan xixiqqaa qabu kamiin geeffachuu danda'a wanni kun noolii qabaa baasni kun yoo tokko namaa ta'e yoo baasa namaa godhan baasa wal taayanii bakkatti baasni namaa godhamu arkame namuu ilmaan dantaa ilmaaniiti jecha ilmaan walitti qabeeni geeffata garuu haati ilmaanii akkuma beektanitti haati ilmaanii geessitee fiduus hin dandeessu ijoolleen achiis dhayitee fiifis dhufuun warra hin dandeenye jira ijoolleen saniifuu gargaarsa karaa kanaan baay'ee gargaarsa guddaan nama barbaachisa hawaasni oromoo karaa kanatti oromoon hedduun ta'e ilmaansaa afaanuma arabaa kanaa barachuutti hin jirre dadhabbiirraa haati qoftiin jirtu meeqaatti cufamee meeqaa akkanuma akka loonii manumatti itti cufanii deemanii irra guddaan jira saniifuu kun odoo babal'atee ilmaaniifillee makiinaalleen godhamtee haawwanilleen yeroo booda barachuu ni fadhan warra barnoota fadhuu jira haawwan irraa eegalii barnoota warra fadhuu jira biqiltoonni fagaatte suniif yoo baasni namaa godhamee yaani wanta qallaaliidhaan gatii gabaabduun illee taatu karaa gabaabatti namaa makiinaan namaa godhamte makiinaa amantii qabduun ilmaan keetillee ergattee ganama deemta san boodaatillee dandeessuun dhaqee ni barataa jechuun namni. Egaa akkuma jedhani xuuxxoon dhibbi tokko nam tokkotti ulfaattee jira. Laakiin hawaasni Oromoodhaa hedduun magaalaa keessa jira. Uummanni kun warri keessaafuu daa'ima qabu kan qabnelleen odoo walitti dhufee waan kana gandatti akka amma ibsaa fi amma zahiraan faan asii qopheessanitti ganda hundatti odoo qophaa'e rakkoon gama barnootaan jiru kun ni furamaa waan furama haalaan furama rakkoon gama barnootaatiin biyya tana keessaaf akka daa'immanii haalaan jira biyya tana keessatti isinuma abbummaan gaagara akkuma yaani ibsaa fi zahiraa kanatti namni tokko lamaa yoo gandatti deemee
hedduudha gandigaa kan inni beektanii magaalaa kana keessa akkanuma akka kaanii namni yoo deemee walitti gurmeesse namni dantaa ilmaaniitiif unuma gurmaanatti fakkaatti. Tokkoffaadhaa suma afaanitti hawaasni keenyaas rakkoon xiqqoo inni qabu mi'aa barnootaa hin qabu. Ni sin beeku hubannoodhaas jas hin qabanii kunis kanuma qabu itti yaaduu faatu mala. Odoo hawaasni kun walitti dhufee gantuma gandatti amma ijoolleen akka ibsaadhaa hedduudha amma kan magaalaa kana keessatti argu. Namni kun gartee akkuma jalqaba siin jee ganda gandatti wal gurmeessee waa'ee barnootaa kun salphaadhatti ni furama. Akkuma amma biyya teenya keessatti gama Oromiyaa bahatti barnoota amantii Islaamaa akka barsiisan mootummaan deeggarsan godhu. Hawaasumaatutti yaadee ganda ganda sheeka qubsiisee uummata ilmaan barsiifachaa ture. Kunis akkasi barsiifamuu hin danda'amu. Bareedanii danda'amaa yaani itti yaadee namni hawaasnummaan itti yaadee waan akkanaa kana hogguu godhate gama iyyannaan jirtutti illee iyyachuu ni danda'a. Hogguu hawaasni akkasii heddummaate namuu wallagee bikka jiru dhaamsiniin gama kiyyaan godhu hawaasni magaalaa sanaa jiru wallagee namuu dantaa ilmaan kanaatiif ilmaan kana boru bikkatti galchinu biyya isaanii irra galchina afaan Oromoo kan akka barataniif barnoonni banamee jira akka deemanii barbaadanii dhufanii hawaasni Oromoodha barbaadanii yaalii godhatanii fadha akka kiyyatti silaa. Ayyeegaa dhaamsa guddaa nu gootee jirtaa waan hedduus kaaftee jirtaa guddaa galatoomis hin jira. Galatoomii. Keenya qophiin keenya ammas itti fufeeti jira ammas gaaffii deebii shamarran wajjin kan goonu taha shamarran keessaas ammas nama tokko qabadheetiin jira. Isinis maqaa isiidhaatiin takka ittiin eegalti. Mee maqaan kee eenyu? Maqaan kiyya Faadiyaa taate. Iddoon dhaloota keetii wayis? Jara. Harargee lixaa. Amma kan jiraattu biyya magaalaa sanaadhaati. Magaalaa sanaati. Mana ishee bakrii sabalatti daa'imni keechi barataa jira? Ichi barataa jira. Ijoollee meeqa qabdetti? Ijoollee. Ijoollee lama jechuudha. Maaltu itti si kakaase akka barnoota kana ijoolleen asitti hedduu afaan Arabaa baratti akka afaan Oromoo achi dhaqanii baratan? Wanti itti na kakaase akkuma waliin beeknu haalli biyya tanaa risaalaa rakkisaadhaa ijoollees barsiifatu waan hin dandeenyeef afaan Oromootis waan baratuun dirqama ta'eef afaan keetii waan baratuun dirqama ta'eef haala kanarratti itti kanumaatti nu kakaase. Afaan dhaloota ifii barachuun dirqama jechuudha. Mee ijoolleen ta'e amma hoggaa achi barattu hangam takka gammachuu qabdeeti? Wallaahi gammachuu guddoon natti dhagahame. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi galanni haa gahu. Mee warra mana barnoota Sheek Bakrii Sabaloo qopheesse kana mee akkamiin ilaaltu jara kanoo? Wallaahi gaafa itti ilaalu haalaan gammachuu guddoodha. Sadarkaan itti ilaalu sadarkaan itti isaa banqabne. Adde Zahiraa fi Ibsaa warraan mana barnoota Sheek Bakrii Sabaloo hundeessan keessaa jechuudha isaan kun. Haa galatoomanii. Isaanis mataan isaan haa budu. Haalaan hojii waan guddoo dalaganii. Mee dhaamsi dhumarratti qabdu warreen akka keetii ka daa'ima qabuuf magaalaa sanaa kumaatamaa jira. Uummata kanaaf dhaamsatti qabdu. Dhaamsi nan qabu gaa namootu ilma ofiif himaa fi itti afaan ofii itti barsiisee itti guddatuudhaaf dirqama namootitu namooti itti barsiisee itti guddatee bakka ga'uu waajiban jira. Egaa namni tokko ilmoo waggaa dhalee ilmoon tun jaahilummaatti hafuun qabdu baratteeti namuu ilmoon fidaa sadarkaa bareedaa akka geessuu barbaada. Kanaaf keessumaafuu warri maatii qabu ilmaan fi barsiifachuu qaba jechuudha. Kun waan dirqama ta'e jechuudha. Barnoonni ifaadhaa namni barnoota hin qabne faayidaa waan qabu. Dukkanaa yeroo hundaa. Egaa hordoftoota daawwattoota keenya egaa qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti jira obboleettiin teenya mee dhumarratti dhaamsi isiin qabdu yoo jiraate dhaamsa isii irraa fuuneeti gamas deebina mee dhumarratti dhaamsi ati qabdu yoo jiraate. Dhumarratti dhaamsi nan qabu. Manni barumsaa kun akkuma ammallee as ka'ee jirutti fuula duraafis akkuma guddatu hammi qeerran akkuma guddifnu numaa guddisa inshaallah akkuma guddatu hin barbaada. Ayyee guddaa galatoome. Egaa hordoftoota daawwattoota keenyaa ogeessi kaameeraa Abdunaaser Muhammadii fi Boonaa Birraa waliin ta'uudhaan qophii kana qopheessaa jirra. Amma gaa qophiin keenya walakkaan geenye jirra. Mee amma gaa gara keessumaafuu Obbo Adam Abdurashid nama biyya Yaman keessatti beekamaadha. Keessumaafuu koree manguddoo biyya Yaman keessaas nama tokko dura taa'aadha. Akkasumatti barsiisaa mana barumsaa Sheek Bakrii Sabaloo isaan gama isaaniitti isin deebisaa mee waan isaan jedhanis walumaan dhageeffan. Maaliif yoo jettan waa'een barnootaa kun biyya Yaman keessatti sadarkaa gadaanaa irra jira. Isaan ammoo
waan kana falatti godhuudhaaf mana kana qopheessanii ijoolleen akka baratu warreen godhan keessaa meegaa isaan wajjin ammallee turtii goonaa mee obbo Adam Abdirashiid haalli Oromoon biyya Yaman jirtu ijoollee hedduu jira ijoolleen gurguddoodhaa jira ijoolleen tun afaan Oromoo warra hin beekne jira fuulduraaf warri gartee daa'ima as keessatti horee jiru kun falli isaa maal ta'uu qaba kan jettamee yoo jiraate. Gaariidha galatoomii atilleen tana nagaafachuudhaaf wanni inni nanjuu ijoolleen gartee biyya tana keessa jirtu dhugaadha afaan abbaa isaaniidha afaan gartee lammii isaaniidha waan hin beekneef biyyarraa fagaatanii waan jiraniif afaan Oromoo barsiisuun dirqama maaliif akkuma gartee amantiin Islaamaatu jirtu namni gartee ilmoo hoggaadha dhale amantii fi adaaba barsiisuun abbarra waajiba jansan akkasumatti ilmoo fi takka seenaa fi afaan fi lammii fi barsiisuun dirqama abbarra jiru ka boru seenaan abbaa gaafattu maaliif namni badee hogga jedhan manuma kanaa gabbeen banne namni badee jechuun nama aadaa isaan beekne afaan isaan beekne eenyummaa isaan beekne bakkatti galu hin beekne nama bade rabbi nun balleessine akka gartee kun hin banne ilmaan Oromoo hundinuu abboottiin itti yaaddee ilmaan kana waa barsiisu lammii barsiisu eenyummaa fi barsiisu seenaa fi barsiisu boru bakkatti galu waan beeknuuf jecha dirqama abbaa kanuu irra jiru jechuudha. Kanaafuu itti jabaatanii waan kana gartee itti qophaa'anii magaalaa sanaa tana keessatti inshallah akka manguddootitti nuti samma dandeenyutti deeggarsanii goona akkuma gartee naannoo teenya tana gartee jawlatul aamiri yookaan haarat nuur shaarhawlaan nuti immoo ganda keenya kana numaa ganda Sheekh Bakrii Sabaloo jennaan yoo akkuma ganda Sheekh Bakrii Sabaloo kanatti gandeen biraatis akka gartee mana barnootaa bananii ilmaan barsiisanii warri gurguddaan barnoota dhaquu danda'u koominiitiitti banamee jira achaa dhaqanii ijoolleen ammoo achi dhaquu hin dandeenye ganda kana keessatti hedduudha ijoolleen Oromoodhaa tawaa bartee jirtu taa nama barsiisuu dandeessu. Carraa dhabame malee carraa gartee ijoollee walitti qabanii barsiisuudhaatti dhabame malee kanaafuu dhaamsineen an qabu akka ijoollee namuu gandatti walitti qabee barsiisu kanaan hedduu akka nama jaarsaa tokkotti dhaamsa jabeessee dabarsa jechuudha. Mee dhugumatti waan ajaa'iba na yaadachiifte wanni na yaadachiifte namni badeette namni oqqaa batee nama gartee eenyummaa isaa wallaan dhugaadha yeroo tokko ijoollee lama abbate ijoolleen lamaan tokko Yemaniidha tokko Oromoodha Iida Arafaadhaati ka Yemaniidha amata 5 moo kan Oromoodhaatis amata 6 ka Yemaniidha kana ati eenyu jennaan ilma abaluuti biyya tana ka gosaan namni olii yaama akkasitti galchan ka Oromoo kanoo ati eenyu jennaan ana haqqa maamaa jeen akkasitti Facebook hundarra baafnee barbaannee galchine jechuudha maaliif dhugumatti abbootiin teenya kaleessa qarooma turte ani yaadadda gaafaan daa'ima harkuma kana qofa nu beekaniiti akka nuti gosa abaluu taane gosa akkanaatti nu beekan Kana laalanii beekuu dandan dhugaadha. gosa ati ala ta'us noolee ta'us jaarsoo ta'us ala keessaa ibidda ta'e akkasumas beekan laal qarooma gaafasiisanii fi arra hoggaa wal bira qabne mee akkamiin laal deebii namni tokko daa'ima hoggaa dhalu haadhaas ta'e keessumaaf wanni kun haadha laallata abbaasuma laallata irra guddaa haadha maaliif jennaan gaafa sirni gadaa bade bakka sadiitti awwaallannaa jan biyya Masrii kana deemneetis hin barreeffamnu hafoolaan kaamaa waa bakka sadiitti awwaallannaa maal jambeeyta diikee fi daa'immanii fi ijoollee dubartii keessatti awwaallannaa diikeen manguddoodhaa beekadu manguddoo jan yeroo isa inni fixani daa'imlaa dubartiin asitti hoo wanni dubartii keessa kaayan dubartiin deebitee ilmaan barsiifte jechuudha. Laalama sii galee kanaaf namni hoggaa ilmaan dhale eenyummaa isaa maa barsiisuudhaaf amma ijoolleen takka gosa yoo gaafatte siin beektu an Oromoo qofa yoo fagaatte siin jaa kanaa warratti oomee wanni ati jettu. Kanarratti dhaabsinee nan dhaamu nuti gaafa ijoolleedha nuti garuu biyya guddannee dhufne carraa gartee uummanni keenya qabu sana aanillee gabroomu carraa san harkanneeti dhufne ijoolleen tunarra carraa san hin harkanne ganamma duraa hoggaa galgala walitti dhufe namni taa'eeti abbaa lakkaawwata. Hoggaa abbaa lakkaawwatu oduma ijoolleen tun tetteessu eenyuuf eenyuuni dafnee walitti gallaa beekti. Kanarraa amma akkuma gartee waa barsiisanitti ilmaan lammii barsiisu, abbaa barsiisu, akaakuu lakkaawwachiisu, hidda dhaloota isaa ilaa eessatti gartee galaa barsiisuun barbaachisaadha. Maaliif abbaanis haadhaas lachurraa eegama. Yoo haatimma
beeku baatte abbaan namni garaagaraa bakka fagoodhaa walitti dhufee wal fuudhuu danda'a beeku. Yoonni gartee isiin gartee hin beeknes abbaa gaafachuu qabdi. Abbaa isaatiin himi jechuudhaaf qabdi ijoollee tana barsiisu buru du'aa jira. Ani ilma abaluuti jee hamma gartee qomoo isaatitti galutti barsiisuun abbaan gari hin beeknes ni jira beeku. Kan hin beekne sanoo abbaa maal dhaamnaaf akka abbummaan sanoo if duuba deebi'ee if baru. Biyya deebi'ee bilbilaa jiraarraa addunyaan qaroomte abbummaan sanuu ilmaan barsiisuu yoo wallaale inni nu if baruu qaba. If baree ilmaan isaa barsiisuu qaba. Kanaan hedduu dhaamaan. Wanni kun babal'inaan amma dhala Oromoo ammaa ta'a keessatti ni argama. Wanni kun yoo furmaata ittiin kennine booda dhiibbaa inni fidu ni jira. Dhiibbaa hedduu fida namni akka itti badu kana. Wallaalee. Akka itti sabummaa nu badu. Sabummaa nu badu. Kana waan agarree jirrus immas. Kanaafuu uummanni waan kanarraa hedduu if gorsuu qaba, jajjabaachuu qaba, waan kanarra dalaguu qaba nammas. Kanaan dhaama. Egaa hordoftoota keenya hayyoottan Oromoodhaatii fi gartee namni hedduun waa'ee barnootaa kan hin dubbatin hin jiru, kan ittiin si wallisin hin jiru. Akkuma Abdii Ibraahim barsiisaa barumsaa qaroo hawaasaa siin namarraa ibsaa jee wallis. Akkasuma Ali Birraan ammas barnoota hayyoon Oromootaa kana tahuu qaba jedhanii waggaa 50 arraa dura wallisan. Wanni sun arraan tana hojiitti hiikamu jirti. Maaliif jennaan namni barnoota hin qabne biyyaafis faayidaan qabu mataa isaafis faayidaan qabu. Barsiisaan ibsaan akkuma biyyatti barsiisaa dhufeen biyyarraa deemnaanis namu akkuma halluu daawwette namu waan danda'u haa godhu jennaan innis dandeettiin inni qabu barsiisummaan. Barsiisummaa kana biyyaa baanaanis biyya Yaman magaalaa Sanaa'aatti mana Sheek Bakrii Sabaloo hundeessanii daa'ima barsiisuu akka jiru. Manni barumsa isaaniitis sadarkaa fooyya'aa bareedaarra jira. Akkasumas daa'imman afaan Oromoodhaatiinis barachaa aadaa fi eenyummaas madditti barsiisaa jira. Nutillee neengada sagantaa qopheessine irratti hedduu nu gammachiisanii mee ibsa waa'een barnootaa kun dhaloota irraa kanaaf bu'aan inni qabu maal jettee yaaddate? Nu gaafachuu keessanii baay'ee galatoomaadha. Dhaloonni ammaa kanaa guyyooniif afaan fi barachuu baate boodaaf rakkoodha. Yoomma kan biyya galu taate namni afaan isaan beekne keessummaa ta'a jechuudha. Biyyummaa isaa saniifuu keessummaa ta'a. Kanaafuu dhaloonni keenya keessummaa akkam taaneef afaan abbaa isaa kana dirqama barachuu isa barbaachisa waan ta'eef sana dhaabbannee barsiisuu jirra. Saniifuu amma asitti mana barnoota kana eegallee amma kutaa takka irraa qabnee hanga kutaa sadii deemnee jirra jechuudha. Amma waa hedduu hojjennee hanga 3 irra jirra. Wanni inni barsiisu afaan Oromoo qofa osoo hin ta'in waan biraallee afaan biraallee akka afaan Ingiliffaa herregallee kompiitarallee gama fuulduraatiif itti eegaluu jira. Kanaafuu waan saniif hawaasni cinaa dhaabbatanii qeerroo fi qarreen kan manguddoon hundi cinaa dhaabbatanii akka nu gargaaranii manni barnootaa kun asirra kutee iddoo biraatiif illee akka muuxannoo kannaa jiru asirra dhaabbatee namni koominitiillee dha'innee koominitiitti barsiisaa jirra. Asirra dhaabbatee manni kana dhaabbatee namni hundinuu irraa wannatee irraa muuxannoo fudhachaa jira waan ta'eef manni barnootaa kun waa hedduudha. Dhaloonni mana barnootaa kana jechuun barnoota kana barsiisuu jiru iddoo kanatti dhaloota qeerroo guddatee waan jiruuf hawaasni keenya dhufanii akka baratan isiniin jenna. Kanaafuu isinis dhaamsa kana akka nu dabarsan ergaa kana yeroo muraasaan keessatti waan addaa qabatee as bahuu deema jechuudha. Yeroo muraasa keessatti waan addaa qopheessinee jirra. Dhaloonni keenya waan akkamii akka agarsiisuu taane yeroo muraasa keessa agarsiisuu teenya waan ta'eef nuti waan addaa agarsiisuu jechuun waan yaanuuf hawaasni keenya warra yaada qabdan waasaappiidhaanis lakkoofsa keenyas waasaappiidhaa fi yaadaa fi hayyoonni keenya yaadaa fi koomentiira nu erguudhaan nu jajjabeessuun waan isin irraa barbaachisuun nu cinaa dhaabbachuu isin jenna. Akka nu biraan fagaanne isin jenna. Baay'ee galatoomaa isin jajjabaadhaati as dhuftanii ilaaluu keessaniif baay'ee galatoomaa isin jenna. Galatoomaa. Egaa maqaa qophii keenya xumuraarraan geenye jirra. Muummichi ministeera Itoophiyaadhaa Dr. Abiy Ahmed afaan Oromoo afaan federaalaa afaan hojii akka ta'u jedhan san qofaa miti. Dhugumatti amma biyya keessatti Eertiraa keessatti afaan Oromoodhaaf banamee jira. Somaalilaandiidhattis biyyoota adda addaa keessatti afaan Oromoodhaatiin Suudaanittis afaan Oromoodhaatiin biyyattii hundinuu Afrikaan hedduun afaan Oromoodhaatiin akka baratan naannoo kibbaa dhiisuu biyya waltajjii takka naannoo kibbaatti afaan Oromoo kan banan falmata roorrootu irratti argamee afraan qalloo hundi dhayxee eebbifte. Afaan Oromoodhaa
Itoophiyaa bira dabree Afrikaa bulchuutaa jiran. Waan kana oomee dhalti Oromoodhaa gaa. Yeroo kan afaan abbaa afaan kanaa tahee barnoota dhabuun kun hangam laafina maal qabaa jettee ilaaltate. Kan Afrikaan guutuunu afaan Oromoodhaa itti fayyadamu teessu amma waggaa 22ffaa keessa 23ffaa keessa afaan Oromoo sadarkaa Afrikaa irratti guddataa jechaa jiran. Gaariidha kuni. Amma fakkeenyaaf dhalli biraatu barachaa jira. Hawaasni biraa gizanii barachaa jirutti dhaloonni Oromoodhaa gizaa afaan isaa wallaalee qaaniidha asii wanni kuni gaariidha miti. Amma asii yoo fudhatte amma fakkeenya biraa fudhatte Yemanii barachaa jira jechuudha. Afaan keenya kana Yemanii barsiisuu jira asitti afaan Oromoo kana. Maaliif hangam akka bu'aa qabu beekaniiti namni kun sabni biraa afaan Oromoo kana barachaa jira waan ta'eef sabni keenya afaan Oromoo kana afaan isaa kana barachuudhaaf qaaniidha kuni kana akka dhufanii baratan isin jenna. Jenneetiin barbaanna. Amma afaanitti miidiyaa irratti waa tokko naannoo kan ilaaluu jiru. Wanni na arge dubartiin lammii Gaanaadhaati. Finfinnee keessa jiraatti. Afaan Amaaraatiin ilmoon tiyya naa barachuu dadhabdee afaan Oromoodhaatiin ammoo torban tokkotti ilmoon tiyya waa barreessuu eegaltee kanaafuu afaan Oromoo naa barachuu qabdi. Ijoolleen afaan qubee gadii fi gaditti olii katabuu hin dandeessu jettee dubbatte miidiyaa OBN irratti. Akkasumatti Yohaannis Gabraa Isgaabir jedhamu ni irraanfatee feesbuukii isaa irratti guyyaa ayyaana irreechaa maal jedhe Afrikaan nagee argachuudhaaf dura afaan Oromoo barachuu qabdi. Afaan Oromoodhaa agartee nama miidha warri jedhanii odeessan kijibaa jeeti fuula feesbuukii isaa irratti gallakkisee barreeffamni isaa sun miidiyaa gubbatti hundaa'e Aljaziiraa hundaa gubbatti. Maaliif akkuma ammaa dhiyootan xinxalaan siyaasaa Johaar Mahammad biyya Qaxar deemanii afaan Oromoodhaa kana akka Aljaziiraan akka irratti hojjetu. Waa hedduu marii godhan dhageenyaa jira. Mee kanaaf afaan Oromoodhaa warreen kaleessa qaqqaban namni dhala Oromoon tahin ragaa bahaa jira. Mee kanarratti hoti yaadni ati qabdu. Sirri gaariidha. Yaadni keessan gaariidha. Afaan Oromoo kun duraan maal jechaa turanii afaan Oromoo kun reediyoo cabsaa jechaa turanii. Akkuma amma gizaa sabni biraa gizanii baratu akka reediyoon cabsine itti himaa jira sabni biraatu itti himaa jira waan ta'eef nu qofa osoo hin sabni biraatu itti himaa jira. Kun waan gaariidha afaan Oromoo kun afaan bareedaadha. Afaan addunyaafuu bu'aa guddaa buusu jennee waan amannuuf kanaafuu afaan kana dhuftanii akka baratan jenneeti dhala Oromoo keenyatti himna jechuudha kan. Dhuguma akkuma ta'etti amma afaan Oromoo jalqaba gaafni miti biyyaa bahee bara 1950moota keessanii yaadadha. Har'a hoggaa 50 dura jechuudha. Gaafa Haile Sillaaseen daawwannaa biyya Maqdishoo deemu yeroo jalqabaatiif Yoonis Abdullaahidhaatiin afaan Oromoodhaa kan namantuu hin afaan maqaa namantuu hin afaan muuziqaa bareedaa oowwisiif jennee mootii keessa hin dhufennaan Yoonis achi as garagaleetuma laali afaan Oromoo bareeda isaa laalii jedhee Haile Sillaaseen guyyaa sanii aaree achirraa galee jechuudha gammachuudhaan hin galle. Afaan Oromoo biyyaa baheetii warreen akka ammaa Aashaa Abdoodhaa Mariyyam Mursal eenyu jeetiin siin nama hedduu dhala Oromoodhaa. Wallis amma dhiyoo tana wallisaan biyya Masirii tokkos afaan Oromoo wallisee biyya Awurooppaa keessa hedduudha argama. Kanaadaa, Ustaraaliyaa. Haa ta'u ammoo abbaan afaan kanaa mee dhumarratti walumaa galatti abbaan afaan kanaa guddisuudha. Maaltu irraa eegama? Akkuma sirni lafxanyaadhaa dura afaan Oromoo bakka takkatti hin dhabamsiifne. Afaan Oromoodhaa ukkaamsanii akka isaanii barnootaan naannoo hundatti babal'isaniiti federaala godhan. Kanarratti hoo? Sirriidha jettee maali duraan sirni nafxanyaa maali afaan isaanii diriirfachaa turanii yoo ati afaan Oromoo dubbatte simbisanii afaan isaanii qofa akka dubbattu godhaa turanii kanaafuu amma hawaasni keenya amma dammaqee jira amma qeeroon barattee jirti kanaafuu hawaasni keenya maaliin amma cimsuu qabna barachuu irratti ilmaan isaa barsiisuu irratti qeeroo barsiisuu irratti akka guddisanii kanaan eeggaa dhaamaaf jechuudha sirriitti akka barsiisaniif afaan isaanii. Egaa hordoftoota daawwattoota keenya qophii mana barnootaa Sheek Bakrii Sabaloo biyya Yaman magaalaa sanaatti qopheessinee xumurarraan geenye jirraagaa ogeessi kaameeraa Abdunaasir Muhammadii fi Boonaa Birraa waliin ta'uudhaan qophii kana kan qopheessinee asumatti goolabnaa akkasumatti qophii biraatiin hanga walitti deebinu nama torbaan nu haa taasisu horaa bulaan xumura sagantaa keenyaatti nagaya.